السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما هركفوني ورونا من تبراق أبدانيس جرى جرتو سنين أردفتو تفيك بزمتو ترزان أورو رزان أورو حرة قافي كيسانيس ألانيس قافة تمادرو هنغتك إن شاء الله تعالى يروك يرى إسنيف كنة كان إسنيف ديبسو فيالو تها إسني سموتو وروني قافي كيسان كان هنغتك إسنيف ديبسيني أفسان نأيغا إسنين جر أردفتو تفيك بزمتو تكيا جلق برتي أسمان هندي كيسانو يو غلطو ما ججبيننا هاوتن جبادو أفدوبان ديبئيني نانجتن قوتون كيسانو يو غلطو ما إسنين جدا أما اللي غلطو مرة ديبئي سمالس ججود وروني سبسكرايب gochuu maatii goonaa taatan akkasuma ammoo yoo warroonni hanga maatiitti jajjabinna sana hawwitanii sheer godha waan hedduun kallattii hedduun na wajjin turtii gaarii gootan galatoomaa isiniin jedha sammales jechuudha maatiin kiyya maatiin jaalalaa dhugaa rabbii san jechuudha waan hedduu hojjetaa jirtanii akka bakka yaade angahu caalaa humna naa taatanii jabinna naa taatanii walumaa galatti miira natti hortanii jirtanii galatoomaa isiniin jedha itti aansuuni gaafii keessanii fi jalqaba irratti obboleeyyan kiyya waa'ee fayyaa keessattuu jechuudha gadaamessa hormaata keenya irratti akkasuma infekshinii wantoota garaagaraa irratti gaafiin gaafatamaa jiru kuni infekshinii jechuun waan salphaadha yookiin ammoo tuyyuu waan laafaadha akkasuma waan jaballee waan guddallee yoo ammoo tunu jechuudha ufitti callisnee uf waldhaanuu dhiisnee haala garagaraatiin jechuudha wantoota bakka salphifnee laallee jennee waan hamaarra nu geessuu mala jalqaba irratti infekshinii jechuun walumaa galatti waan qaama saalatiin qofaan osoo wal qabatuun tahini madaalee gara birallee kan ilaallatudha haa ta'u malee jechuudha infekshiniin qaama saalaa an akka kiyyatti akka dhuunfatitti baay'ee ulfaataadha kanaaf garuu kana yoo jedhe itti dhiphachuu fi uf dhiphisuu osoo hin tahini hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan salphaadha yoo nu salphifne jechuudha yoo nu immoo tuyyuu ufii kenna jabeessinee ofi jabeessinee jetni amriin martuu nu majjabaatti kanaaf rabbi itti aansuun gaafii keessanii fi infekshiniin eeyyeen ni fayyamaa akkasuma ammoo tuyyuu ni badaa akkasuma ammoo tuyyuu hoksisaallee ni citaa warroota badaa jettaniif jechuudha itti aansuun jechuudha hangam fudhata warri jettanii fi akkuma dhibeetiin jechuudha fakkeenyaa fi namoonni kenna aadaa baratame keessatti qorsa tokko yoo fayyadamnee jennu guyyaa 4-5 fayyadamnee hoksisaan sun nurraa dhaabate taananiin wanni sun xiqqoo jijjiiramoo agarsiise taananii nu directly kan dhiifnudha akkas osoo hin tahini waan san infekshinichi alaan cita malee keessan baduuf yeroo baay'ee fudhata qaamni saalaa kenna kun jechuudha keessattuuyyuu isin kan balbalarraa laaltan malee keessa jechuudha rakkinni isaa guddaan keessa kanaaf yeroo hangam fudhata baduuf kan jettanii isini shamarran jechuudha dubartiin qorsoota an dubbataa jiru yookiin himaa jiru akkasuma fayyadame osoo fayyadamtanii yeroo hunda isin barbaachisa san qofaaf osoo hin tahini infekshinii balleessuuf osoo hin tahini foolii balleessuuf osoo hin tahini shamarran keenya warri qaamni isaanii normaala ta'e yookiin akkasuma kan infekshinii hin qabne akkasuma kan qaamni isaanii foolii hin qabne akkasuma dhangala'oo bifaa fi dhangala'oo garaagaraa warri hin qabnes fayyadamuu dandeettanii tarii maaliif fayyadamna jechuun keessan hin oolu kunis gaafiidha gaafii waan taheef deebiin har'aa viidiyoon har'aa kuni deebii waan taheef wanni fayyadamtanii fi qimamii shamarranii yookiin dubartii jechuun hin dadha mi'eessituu isinii jechuu barbaade urgeessituu wantoonni kunniin dubartiif baay'ee barbaachisaadha ati dubartiin takka jechuun yeroo ammaa kana akkuma nu beeynu hundi kennaa iyyuu hin beeyna ani gaa'ilan qabu hin arga koomantii hedduu jechuudha ani gaa'ilan qabu warra gaa'ila qabuuf bareeda kan jedhan baay'eetu jira ati gaa'ila qabaadhu dhabaadhu gaa'ila malee jiraachuu hedda hanga barbaadde biyya arabaa jiraadhu malee hanga barbaadde mana hambaa hojjedhu malee deemtee booddeen kan kee gaa'ila raawwachuun kan kee hin oolu meeqatu akka rabbiin isaa fedhe jira jechuudha osoo gaa'ila raawwatiin gaa'ila warra qabu san caalaa kan miidhamaa jiru kan dararamaa jiru ijoollee hedduutu jira ijoollee obboloota koo jechuudha ilmaan oromoo guutuun wal sobuunis akkasuma mootuyyuu wal gowwoomsullee bu'aan qabu isiniin jechuu barbaada itti aansuun jechuudha hundaafuyyuu qorichi kun warra gaa'ila qabu qofaaf osoo hin tahin dubartii guutuuf barbaachisaadha
faayidaa qaba. Faayidaan inni qabu tokkoffaa irratti wantoonni garagaraa jechuudha baakteeriyaa fi faangasiin garagaraa akka kallattiin qaama saalaa keenya hin arganne kan ittisuudha. Isinii galee warra hin qabneef jechuudha. Akkasuma immoo yoo abbaa manaa qabuuf qaamni keessan yeroo kamiyyuu akka garmalee hin bal'anne kan taasisuudha. Kuni fayyaadha. Fayyaan saala hin qabu akkasuma fayyaan qaamfii hin qabu itti aansee jechuudha. Ati gaa'ela qabaadhullee dubartiin hedduu jechuudha. Gaa'ela raawwattanii kan wal diidanillee baay'eetu jira. Dirqama kallattiin abbaa manaa yeroo sam jechuudha. Yeroo qoricha kana fayyadamtu abbaa manaa bira jiraattee abbaa manaa kan kee wajjin gammadu osoo hin tahini kun adeemsa keessa sadarkaadhaan kan nu fayyaduudha. Fakkeenyaaf har'arraa hanga torbaan har'aa yoo fayyadamte hanga takka bu'aa qabeessa taha. Garuu har'uma fayyadamte har'uma abbaa manaa kee gammachiisa yoo jette faayidaa takka illee qabu walumaa galatti jechuudha. Osoo nuuf danda'ame aadaa godhanne. Aadaa yoo isiniin jedhu nyaata ciree keessa nyaachuun akkasuma laaqana nyaachuun nyaata sadiin kana nyaata galgalaa nyaachuun aadaadha. Namni osoo hin nyaanne hin jiraatu, osoo hin nyaanne hin taa'u, osoo hin nyaanne hin hafu jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya aadaa haa godhannu isiniin jechuu barbaade. Tokkoffaa ati qaamni kee foolii haa dhahu, qaamni kan kee infekshinii haa qabaatu haa dhiisu, qaamni kan kee dhangala'oo bifa haa qabaatu haa dhiisu, haa qabaatus haa dhiisullee itti aansee jechuudha. Qaamni kan kee bal'as tahee akkasuma mootuyyuu dhiphaa tahee ati tokkollee hin beektu jechuudha. Qaamni saalaa dubartii jechuudha jijjiirama hormoonii yookiin ammootuyyuu kallattii alaatiin osoo hin tahini kallattii keessatiin jechuudha. Kallattii keessatiin nu shamarran arguu hin dandeenyu, nu dubartiin arguu hin dandeenyu. Garuu gammachuu gaa'ilaa keetii irratti miidhaa fidaasiin jechuu barbaada. Kanaaf hundi keenya aadaa godhannee haa fayyadamnu. Qorsoonni an hanga ammaatitti dubbadhee fi dubbachuu barbaadullee waan garaa keennan nyaannu wantoota viitaaminii fi akkasuma pirootiinii wantoota garaagaraatiin badhaadhaniidha irraahi kan dubbadhu. Akkasuma immoo saayinsiin qoratee jechuudha. Yeroo ammaa kana haala ammayyaatiin tolchee faarmaasii garagaraa irratti mana qorsaa irratti hojjetamaa jira yookiin gurguramaa jira jechuudha. Itti aansee gaafii keessaniif obboleeyyan kiyya warroonni waan kana fayyadamne hangam nuuf fudhata baduuf kan jettan inshaallahu ta'ala isinii torbee tokkotti jijjiirama isaa hin argitan yookiin bu'aa isaa hin argitanii torbee itti aanutti akkasuma bu'aa irra fayya qabeessa ta'e faayidaa qabu ta'e hin argitanii torbee sadaffas akkasuma torbee afuraffas akkasuma akkuma amma isiniin jedhee baduu fi keessattuu warroonni shamarran kenna foolii qaamni isaanii dhangala'oon kun foolii qabu hanga takka baduuf yeroo itti fudhata. Garuu haa fudhatu malee keessattuu jechuudha. Hammata yookiin qumbii yoo fayyadamtan akkasuma shunfaa yoo fayyadamtan hafuurri dhangala'oon qaama saalaa keessan keessaa bahu kuni wantoota uumamaa kana fudhatan. Fakkeenyaaf ani yeroo hundaa hin fayyadama qumbii yookiin hammata jechuudha. Inni kuni yeroo hundaa hafuurri qaama saalaa keenya keessaa bahu isa kana fudhataa deema. Itti aansee jechuudha warroonni qayya akkamitti qayyadha jettan isinii mala himee jira. Viidiyoo hojjadhee jira. Warroonni qayya hin dandeenye qorichoota kanniin muka qayyaa dhiisa muka qayyaa inshaallahu ta'ala gaafa biyya keessan galtan fayyadamuu dandeettanii qorichoota ani walitti make kanniin jechuudha. Qorichoota kanniin daayirektii danfiftanii barbaadan aayilaandiin nayitanii barbaadan waan ofiin afuuftanii nayitanii isinii danda'amu saafan nayitanii daqiiqaa 20 hanga 15 jiddu galeessa ta'e keessa taa'uu dandeettanii isiniin jedhee jira. Isa kana kallattii kanaan fayyadamuu dandeettan qayyaaf hin cinqamina. Itti aansee jechuudha gaafii girgiraa irratti yoo qayyadhe aarfadhe qorichoonni kunniin hafuura hin qabu jettanii qorichoonni kunniin jechuudha. Tokkoffaa haphanni ani jedhe lubaanaa miti. Lubaannis waan biraati. Bukuurri hixaanni maastikhallee waan biraati. Haphata yookiin ammoo qumbiinis waan addaati jechuudha. Qumbiin lubaana hin tahu. Lubaanni qorsa addattuuf danda'e yookiin ammoo hixaana addattuuf danda'eedha. Isinii galee inshaallahu ta'ala hunda kan isinii fidu taha. Lubaanni sunis waan fayyadamuuf qaba. Dhukkuba keessa qaama keenyatiif fayyadama inshaallahu ta'ala kan isinii fimu taha. Itti aansee jechuudha. Ati obboleettiin tiyya kan gargaraa irra aarfattu sun keessattuu mana arabaa jiraatte yoo taate bishaanitti naqiiti galgala hunda qaama saalaa keetiin dhiqadhu rafi yeroo ganama kaatee sittiin dhiqadhu yeroo mana fincaanii seentu hunda qaama kan kee erga bishaaniin dhiqattee kaatee isa saniin xumurarra
qaama kan kee lolla'attee dhiifta bishaaniin ofirraan dhiixu siin jedha obboleettii tiyya siin jedha. Akkasuma obboleeyyan tiyya warroonni qaamni saalaa keenya foolii dhahaa kallattii kamiin ofirraa balleessuu dandeenya jettanis kallattii makanaan jechuudha. Kallattii amma isinii hime kanaan wantoota ani barsiise kana dhuguunis akkasuma dhiqachuunis kana malees jechuudha. Warri isinii danda'ame saafannayxanii qullubbii, absuuda, shunfaa, ham'ata, sooqidda biyya keenyaa wantoota shanan kana jechuudha. Walitti danfiftanii saafannayxanii yoo keessa teettanii fedhii rabbiitiin yeroo gabaabatti kan isinirraa baduu fi fooliin qaama keessanii foolii fayya qabeessa kan ta'uudha. Itti aansee jechuudha obboleeyyan kiyya gaafii hedduu kan gaafatamaa jiru. Qoricha faarmaasii irraa bitamu nuu himii ka infekshinii ka hoksisaa qaama saalaa jettanii gaafataa jirta. Obboleeyyan kiyya infekshinii jechuun taphaa miti, akka taphaatti ilaalina. Qaama saalaa jechuun taphaa miti, maaf akka taphaatti ilaaltan? Sammalees jechuudha himachuu dhibee kanaa sodaataa qaanfataa irraan deebitanii gassalphiftanii qorsa an asiisin irraa hime kan faarmaasii ka aadaa dhugaadha. An dhugaa ka aadaa isinisin beeytanii nus qorsi aadaa kenna obboleeyyan kin akaakayyuudhaan kenna hawwaniin kenna maatiin kenna akkamitti akka fayyadamanii fi kanaan akka jiraataa turan hundi hin beeyna. Qorannooleen calaqqisiiseera. Akkasuma saayinsiilee wantoota kanarraa fidaa jira. Garuu qorsa faarmaasii keessaa kanatu si ta'a jedhee yoo ani gadi bahee jechuudha qorsa wayii fidee jedhe qorsi tokkoffaa oksisaa sirraa tukutuu mala, lammaffaa infekshinii biraa si fiduu mala, sadaffaa foolii qaama keetii balleessuu mala. Waa meeqan rakkatta. Kanaafi qaamni kan kee infekshinii garmalee qabataananii yookiin hoksisaa madaa garmalee qabataananii kallattimaan mana yaalaa dhaqiitii dhiiga sirraa fuudhanii fincaan kee sirraa fuudhanii laaboraatoorii silaalanii qoricha siin malu qoricha dhibee kanaan malu dhibee kana laalanii sii kennanii obboleettii tiyyaa suni abbaan barbaade qoricha faarmaasii bitadhu qoricha kanatuyyuu infekshinii narraa kute jedhee sitti mi abadan hin fayyadamin. Dogoggora guddaa ijoolleen teenya keessa jirtu kana. Itti aansee jechuudha namoonni tokko tokko shittos tahee wantoonni urgaayaan shaampuun qaama saalaa keenyaan dhiqannu baay'eetu jira. Keessattuu gabayaa tiktookii irratti kan ja'aa jiran. Obboleeyyan kiyyaa shittoon bara kam qaama saalaa keenya cabsinee urgeessina? Maaf dogoggorri akkanaalee nurraa hafu. Wanni urgaayus tahee wanni hin urgoonne qaama saalaa keenya wantoota amman isinitti hime kanaan ala saamunaan qaama saalaa keessan kan qaamaan dhiqattan isin tuqetaananiin dhiibbaa guddaa qaba. Qaama saalaa keenya kallattii qaawwa isaa keessatti akkaataa ittiin dhiinuu fi akkaataa hin dhiinetu jira. Dhugaa rabbii jechuudha kallattii qaama saalaa keenya jechuudha keessattuu marsaan laguu bahuunis tahee bakka booliin bahuun kallattiin bishaan itti naquun dogoggora guddaadha. Tooftaalee hedduun jira. Tooftaa kanaan fayyadamu inshaallahu ta'ala rabbiin nu haa dandeessisu. Gaafiin keessan hedduudha. Baay'ee ani biiziidha. Sanii fi isiniif dhiyeessuun hedduu natti ulfaata. Dhiifaman of kolchaa isiniin jedha. Itti aansuun jechuudha inshaallahu ta'ala gaafii keessan dabareedhaan suutaan kan qabadhee isiniif deebisu taha. Ammas jechuudha obboleeyyan kiyya warroonni qaamni kiyya foolii dhahaa hangam natti fudhatoonni kun narraa baduuf jette inshaallahu ta'ala fedhii rabbiitiin sirraa badaa. Obsii geeruu qoricha kan addaan hin kutinii fayyadamii walitti dhaabdee fayyadamuu qabdaa siin jedha. Tun asitti itti aansee warroonni eessa jirtaa naan jettanii na gaafattanii anis akkuma nama tokko nama jireenya jijjiirachuuf biyya Arabaa carraaqadhu akkasuma mootu mana Arabaa jiru biyya kam jirta yoo naan jettaniif Sacuud Arabiyaa jira isiniin jedha. Itti aansee warroonni lakkoobsa kan kennuu kennii jettanii lakkoobsa kiyya fedhii rabbiitiin haala mijeessee telegiraama irratti maatiin kiyya guutuun akka wal qunnamnuu fi akka wal arginu yaalii godhaa jira. Rabbiin nu haa dandeessisu. Isinis du'aayinaa kadhaa waa hedduutu harkaa nama qaba. Kanaaf warroonni isin keessummeessuu dadhabee gaafii keessan isiniif deebisuu dadhabee kana malees jechuudha hedduu na dubbisuuf na qunnamuufi hawwii cimaa qabdanis inshaallah rabbii wal nu argisiisu. Obsaan na eegaa nattiin aarina anis nama mana Arabaa hojjedhu baay'ee jechuun biiziidha. Asiin hojii hojjeta asiin viidiyoo isinii hojjedha. Kanaaf du'aayinaa kadhachuun akkasuma subscribe like share gochuun maatii kan koo tahuun hiriyoota keessaniif illee qooduun inshaallah ta'ala rabbiin warra walirraa fayyadamee keessattuu dhimma dubartii irratti walirraa dubbatee waliif dhagahee wal fayyadu nu haa godhu. Karaa khayriitiin warra addunyaa irratti irraa milkaa'u nu haa godhu isiniin jedha. Isinit dheeressee jira. Asumaan turtii gaarii fayyaan fayyaadha. Fayyaan fayyaa jette Oromoon. Horaa bulaa isiniin jedha Oromoo kiyya nagahatti.